Akhirnya kena syawara era kala cikgu jera era yora. Abu. Ay, sinuma yade dugara bi sinuma yade. Zebo konna kabdan di lebina na fataba. Awo ba Ega tiri demale jamanin battani waramma kamis nille gilli taate. Abu wani mali sama kas gota ina legacy tu sisu kabdan jede oso sin egu sin motu no mayu. Doctor. Ofne dadhabne beeta. Doktor Wafredi kan. Doktor Wafredi kan. Afosha le yaran nu ta kauli de wallahi kayo ke galma ga wani. Jawab kami saya ni Afosha le yaran. Duriye na daga jade. Afoshan te nabar tamajimat fi tamaraha tamabar chago fabar. Cinki Ibrahim kabdu. Ite masan jenne chiboda neta. O jama'a sandi bun kabda yaboti. Tolja kayo ke galmangau afosha le yarane galmangau da daure karat nor ka kite kamson ke wallahi Sargo gabbitu sin kesa sene akka shimallis abdisa tim tayye dara gode digetti akka wi amar tim lamma dara gode digetti nama sindi ke yitti jiramo wanni tunu digi tamam iman nudig ana miti gare langan tunu digi gare langan no oh warala gare langan no tunu sene no diga. Oh my god. Waliti simbusan. Waliti nubusan orang gindu ke nama casan iting kamatan unjet ya Afosha. Oh my god. Garu dugu mati adile Afosha dawa tunjir tama Afosha ega tidem se davne war. Injir gama Afosha dawa tunjir an. Gas sana Afosha sabana. Afosha dawa to gal qurbani namu jarti tulfe tu ega lebir ma Afosha ngara. Akan sana kasar rebeta regitu moto kuna ba. Biri Afosha nyacu jari tulfe su ega le. Wai kama diaper ini anani birrakat dujde tu mana ni dalcu ega le. Akasi aboki ya ani dia me agutu lukan de birri gura rake tiyalle basa rake wanji ame kawle tikabe kasare namne kete ki kasare ngirum mo beta atikle ma timudire Duga edu wana de pate kesabe garini motu wala katara be bete tawali kamalu jimat dine. ani gasi tumurar rage nan ana fadan ko baafne okay Sin kamalu di dene. ya Sin kamalu di dene. abos namni yalkama kahulu de wallahi si fi asli fi amek namni yalkama kahulu de redi fi asli fi ama jarumar birrin busin intedum mat isi yo gabatani le doctor gabatani male redi wa maratani birri gabat redi na kadur tani miti wara matolja Amanan da gaba duri dan gide wata karabu ne yani kula ni zawa kana goyya wata ko ready sina dulu miskina ini kawan ini pada di bulan berit tiada kayu jadi ya waru man nyat so raile nyat dede tu ama kuru kaudu beita silang irfa ma kata Afosha sanke sa Abdullah ko motor bani faratau miskin Abdullah miskin ya bana de tolja garu ati wallahi tana magadi sibta wallahi ma dura yero asitu sana Abdullah undake na kesa yuin jala si jala dai turte garu agen asidi aga tedem te yero me ka fala tame ma dubbiste inda walani fakke shi doralo ma shanta vergutu fa awu ma waliti ka besi ni kawasi ne gawdure gawsan kamasa kesa jira lakka ne le kama bara kama esa Abdullah kami tiram taman inka mani wallahi huwa tajir ya makanan ballese ana no taman ama birri gawdu ergisanu yu amani gara-gara takka kamatani barbane bakka takka tolitti dachatani akka kamatani agarte jalaf gammachu dana ko jida waristan barbade yu garu one salfering gone beita one salfering gone di da umma galte di ana ready ke tatto warra ka why ready jalisi one zaketa ana beita luti one di tane ujo mero beti jarti yaran shisha fi katala uda dandete no biri di bara ko fanno sobt La ilaha illallah. Azila
Wallahi hin jedhin. Wallahi tolchaa hin kijibdi waan ati ergite jechuudha. Inumaa hin kasaareyyuu tolchaan akkam na godhe beektaa doktor. Waan duratti ergellee. Taa'inni ebaluulee iskiriishuutii sin garsiisu. Ammaa beekti nyaata beektiin fuudhanne reereetiin irra. Reedi akkasii jaartileen teere ta'ee nuti gadi warra kaawwan akka kasalaaf asiiran bahu affeettee nu lamaan qofaroon jettee maal jechuun fireendidhaa kenna sirna guunne. Akkam akka ta'e beektaa doktor? Kun mufuroolee as jala jirti. Akkam akka ta'e beektaa doktor? Koi tolchaadha itti hima. Birriin tiyya laal birriin an erge. Birriin an erge. Birrii jimaati. Nama jimaa boqoo jala kaahatu qofa agartee. Muhammad. Amaatee qofa laallatee erga. Xiqqoo soodhaan keessatti jedhe gartee guchaan. Amaattu nama jimaa boqoo jala kaahatu qofa agartee yaadadhe malee ani. Way birriis way waa namaa gooti way nyaata bitti yoo jimaa halkan takka taateen alatti. Kanaaf warruma shafattoota koree shafattoota agartee namni jimaan qamaan naan ta'u beektaa. Kanaaf warra jimaa qabu kan agartee ani yaada argeetiin qama'ee mirqaanuu hin danda'u isin mirqaanaa isin keessa mirqaana jedheetu maali shafattoota warra shafattoota kana. Sanuyyuu mootu ante. Waan san godhee. Sanuyyuu beektaa kachii kotaa san booda itti daballe. Isiin doktor. Kagaraa na nyaate Haati firooti haati seenaa nuti maalinni fireenditee sana dhufee amoota chaapaan nutti ilaaleette kun haati firoo jala kan haati seenallee ta haadha firootii fi ta'onni isaan waan hin qabaaneef isaan ta isaanii na qabdi su waan biraa qabdi. Indee amma jarri afaaniin buufatu mal jarri namaa nuti san nyaata. Iban ammoo. Dhugaadhafi haadha firooti haadha seenallee jimaan afaaniin bu'u. Abboota ibaqaan balleessiin. Sabeen isaa danda'eera. Qaamaaru. Irra deebii ergi dolaara 50 walitti. La ila haati firootii haati seenallee amma wanni godhaa jiran lulluqataa jiran. Akkuma kenna nama jabaa jedhanii qalaa bartaa jedhanii gargara qabsii jedhanii. Oh my God. Ilulluqataa ro'ante. Ama Isha fataaru jedhu. ya? Isha fataaru jedhu. Shafataaru. Garuu immoo amma reefi doktorri birri balawana nu ergiti jedhe doktor tolchaan dhugaa see waanan irraa hin muradhe see maaliif akkas jette waan maan qifte waan jimaa tokkoffaa qamaa jedhee waan jimaa tokkoffaa ergeen. Doktor Asiira midhaatti wala itti bareeda jirta. Asiiratti aslii wanni bira tattaree hojiin dhuyi dangaaf zambeeyta. Ka tiimii hundaa wana kana jedhe nu nyaatte gadeen. Tiimiin keenya faca'ee namni kophaa qaba. Tamaam hiriyoonna walii galtee nu nyaatte kaasiira. Birri kun afur beekatu dhagaa waan osoo fidamedha. Asiiraas. Tamaam kuttaa'u turkii nas ta'e jedhika. Kuttaa'u turkii. Tamaam baay'ee nu dhaqqaba. Jamaa san hunda birri asiiraa kan osoo hirte ati gaa bakka tokkotti yoo qaban amma fakkeenyaaf bakka tokkotti osoo qaban ati asiiraa ergitu sun dhima gayaa beete. Ambar kaasiira tika maalii kana qarshii kuma bakka tokkotti ramadee miti kaasiira qofa kaasiira bakka sana. Sun dhima gayaa miire yoo hirte immoo birri xiqqaadha. Amma maaliif katare tareera waggaa tokkoffaa maal deebitee as addasne nu torbaan kana keessa. Waggaan isin tammaa Waggaa lamaffaa galaadha. waggaa lammaffaa nu kabajibannaat. Waggaa geenne? Gara. Yoo waggaa Geenne waa keessa abbo. Ixifi taa'ee ixifi godhe isin qaba isa waggaa geennan. Wallaahi. Wallaahi. Jireenyi tifii ta'e. Ati soboota. Wanti hundi dabaleera garuu. Wanti hundi dabaleera bannaat itti yaadimee yoo gaafa namoota fudhatte. Wanni illee include goona. Aannan gaafa ati ergitu san birri 20 ture amma 30 jedhe. La ilaha illallah. Looziin gaafa ergitu san birri 5 ture amma birri 20 jedhe. Sabanaa fillee dabale.
لا إله إلا الله لا إله Jimallee nama birrii dabalti gaya uta jimaa rakkoon qabu. إيه La ilaha Jimaan hin daballe kun kiiloo hir'isan malee. Tolcha. إيه Tolcha bilbila taan hin kalkuleetara keessa jira. La ilaha illallah jira. Aannan birrii soddoma galee innaan isaa badhaa jiru. أنا نقول Kunoo Abdallaan dhufe kunoo qaqqaba jettanii Namoota jamaa dhumaa jira. Mangisti Abdalli Gurraacha seesee Abdallaan kunoo inni kunoo Abdallaan hin qabaane ka gaafdaate ergitee kunoo as jala jireen. mee hin gaafannaa galchaa Wallahi qameera. Yaa. rafeen hin jiraadha. Auzubillah. Maal? Ma ice cream fudhadhee si kenneera. Aboo Nabiil iskiriima kan keenan sii kennaa nutti ati callisi. Fira qabdaa qurxummii argattaan. Dhaggeeffadhu kanallee koorsidha. Ila Yaasin Baqaraa kanaadhaa irra tolchatti onnee kenna. Kana argitee Yaasin hin qabne. Yaasin maqaa kiyyatti kan ilaalaal. Yaasin aanaaf. Onneen giifti kenna si kenna. ebanne enu naa kenne Yaasin. Muktaar illee sii kennaa ture bara. oh my god ana makanaan beeku maal jettaree Kunoo amma dooraana dhibba lamaa fa'ii argatteerta haadha zanaa jedhe hin dalagini. enu naa kenne bannaa taachuu danda'a Doolaara dhibba